أكم جرتن خبجمتوتا في جارتمتوتا خينيا كقالي ورين channel أنوتي بهردفت هندي خيسنو الروان أدانا كإسني كأديتين يا إيجر مي وني أداس مرة كتير خولي من داولتها نفانا ترتي غاري ولا سجنتا إيجرو خيان درتي ورين channel خيا هاريتا هندي خيسنو channel أنوتي لايك شير كومنت سبسكرايب قولون ماتي channel خيا تا مه دعوتها تكو قبلنا دفني جرا مقاسان مفايب سمو دعوتها هم كي مكان هي جالتها جامع يخايو فرنيس جبما جامع اوكي جالتها يخانو جبما نانجتني جا اوكي هاي جالتها خينيا وني سيغافدو جاللتي نجرتي مو هنجرتو اكنا فكاتوتي جاللتي ati ni jirti jechuun danda'amu ni jira jechuu waan dandeenye jecha saniifuu ni jirti yoon jiyo ni jirti jaalalti ni jirti je maaliif jechuu dandeesse garuu jaalala kana ni bitaa dura waan naumatti seenee beeka jaalalti ni jirti jechuudhaaf duraan dursee waan jaaladhe erkeef okay waan jaaladhe erkeef tanaafuu jaalalti ni jirti mee jaalattee sila agarteef maal akkam faasi goote mee meedisiga sanama asrayoon siimee saatu hedduu takka fitti hollataan sinjaa mee daawwattoota keenya kanaaf mee ibsiif akka goote san jaalaltee keenya ni bitaa nama takka guu jaalattee jiraatee faati qishoo walitti artist hedduu takka si gagammachiistii si aarsuu bira dhiistee innaata akkasiiti duraan dursee maqaan kiyyaa araarsaadha sanumaafuu qophii irraan tanaa waan jiru hundaa himnaa jechuudha Aye, gaman mani khara gafi dabara gafi nani sa gafadu jaalalti ni jirti mo hinjirtu jaalalti akka mataa kiyyaatti hinjirtu yeeti yaad maalif yoo yette jaalalti ammaan tana takjiba malee ta dhugaan jirtu neeta sanumaafuu jaalalti ammaan tana maallaqa irratti hunduutee waan jirtuuf jaalalan jaamtu sanumaafuu jaalalti ammaan tana maallaqa wajjii waan deemtuuf jaalalan jaamtu saniifuu jaalala dhugaa argachuudhaaf nama dhugaa argachuuf gaariidha beeta sanumaaf rabbiin jaalala dhugaa naaf bitu jaalalti ni jirti mo hinjirtu ni jirti akkamitti nama jaalateetu beekan sa jaalasan jechi ati wannin makniyata khani jirti jetteef maal irra dhaabbattee ni jirti jechuu dandeesseeti waan jaaladhe arkeef okay waan jaalatee agareef kanaafuu jaalalti ni jirti jee akkam si goote mee hedduu bakka onnee tarfaa bakka namaan jaalladhu fakkiin bira dhaqee onnee tu dhaadhaafana jaa jaalalti takkaa si qabdii ni beektaa jaalalti moo guyyaa takka na qabuuf kaatee nan qabne garuu si qabuuf kaatee hin qabne kaateeti anu isumaa na qabu deemtuun akka kanaan beekan ribarraa keensaa ganama san booda nan qabne bakka keenya tokko harkannee dhufnee jirra mee maqaa isaa ibsuun nuuf haa eegalu maqaan keenya Ibrahim Seydootaati Ibrahim Seydoje hay Ibrahim gaafin si gaafachu dhufe qarshii miileena takkasiif khanina waan sadi badaa hojjedhu isin maal fa hojjeta qarshii miileena takkasiif khanina waan sadi badaa hojjedhu gunaan gaat lubbuu namaatiin baasa takka lama seef talamada oonis taadhaanii qabataa qarshii miileena takkasiif khanina waan sadi badaa hojjedhu isin maal fa hojjeta waan badaa miliyoona takka sii kenna jedhan yoo namni har'a dhugaan deemu jiru maallaqa jala deema badiirraan deebi'u kan dhugaa walitti ibsina rakkoodhaan magitee nama rakkoon nama uufame namni maallaqa jala deema malee nama jala hin deemu kana waan taateef badiirraan waan deemuu hin qabu dhugaa waliifna dhokusaadhaan dhokusaadhaan deemanii beektaa zaahiran deemanii. qarshii miileena takkasiif khanina waan sadi badaa hojjedhu isin maal fa hojjeta makiinaan nama gacee baankii jarafee bakka nama rajjisee sammuu gumaa kafalamanii takkichaa saniin qarshii miileena takkasiif khanina waan sadi badaa hojjedhu yoo isin maal fa hojjetame waan sadi badaa okay nama diriiraa faa jallisu maallaqa kanitiif talamaffaa maal seeta bakka nama hojii qabu faa hojii san dhorkitee hojii badduu maallaqa kanitiif akka hojii badduu dalagan goota takkaasiyaa fi tamaxarashaa bakka maallaqa kanitiif
kumaraa fi waan hin taane kana akka dalagan gootaan jaa akkasi. Qarshii miiliyoona siif kennina waan sadii badaa hojjedhu yoo siin jaan maal fa'aa hojjetta? Qarshii miliyoona takka waan sadii badaa moo? Miiliyoona takka siif kennu deeman waan sadii badaa hojjetta. Qarshii miliyoona takka waan sadii badaa. Tokkoffaa namni ajjeesa qarshii miliyoona sadiif. Miiliyoona tokko fudhachuuf jecha nama ajjeesta. Lammaffaa jaartiiti hin qabeen hin kaa. Miliyoona sadii onaa kannan. Jaartiiti hin kannan. Miiliyoona tokko siif kennu siin jaan miiliyoona takka. Miliyoona takka. Miiliyoona takka. Miliyoona takka waan takka hin balleessu. Qarshii miiliyoona takka siif kennina waan sadii badaa hojjedhu yoo siin jaan maal fa'aa hojjetta? Tokkoffaa ilma namaa kanaa'u maallaqa kanneetiifiin akka isaan wal gatan godha. Wal ajjiisa yookaan. Okay. Shanii akka isaan wal gabaabsan jechuudha. Wal gabaabsan jechuudha. Abba lamaa si'afi? Kalammada maallaqa waan hin qabuuf jecha harree biteetiin harree tana qalee foonarree gurguree foonarreetiin gurgura. Foonarree akka isaan nyaataniin godhaa jechuudha. Kunis waan badaadha. Abba takkaa si'afi? Kalammaffaa kasadaffaa addunyaa irraa ilmi namaa akka isaan naagatti jiraataniin godha maallaqa waan hin qabuuf. Qarshii miiliyoona takka siif kennina waan sadii badaa hojjedhu yoo siin jaan maal fa'aa hojjetta? Waan sadii badaa waan inni hojjedhu keessaa takka duraa namaan ajjeesa. Okay. Abba lamaa si'afi? Talammada waan inni hojjedhu keessaa waan badaa maaltu jira? Abba lamaa si'afi? Takka deebiste? Talammada qoyii meetii yaadata qishoo. Jaalaltii takkaas qabdii ni miita? Takkaan hin qabne. Akkamii? Namni jaalaltii hin qabne isaa hokkofnee taphata. Irra guddaa nama gizee nagare jaalaltii na qabdee minaamin warra jiru asii na dhukkuba achii na dhukkuba. Ati karaa si bira kotte? Karaa si bira kotte? Jaalol dabareedha. Akkasii ayyee. Dafeetiin shamarran bira dabare malee jaalalaa mataa hin dhukkubsiin. Ayyee. Addunyaa tanarra namaa uumame moo jaalala duroomu? Jaalala duroomu. Jaalala duroomame akkamitti? Jaalaltee egaa uumamte booda namni uumame malee duraan Adam bicha ture bara. Adam bichaa ture? Achi booda? Adam boodaan jaalaltii dhuftee cinaacha isaatiin baate jaachi jaalaltii uumamte malee yoo sila Adam dhufuu baate jaalaltii dhufuu baate namni hin jiru. Tola ayyee galatoomi siin jedha. Qarshii miiliyoona takka siif kennina waan sadii badaa hojjedhu yoo siin jaan maal fa'aa hojjetta? Tadaraan dursee tokkoffaan mana farshootti banuu waan hin taane fa'aa itti hojjechuu maallaqa. Maali wanni hin taane san? Waan hin taane san hin barbaada waan ta'e. Wanni hin taane badii hin taane waan akka islaamattis waan hin eegamne itti hojjechuu fa'aa. Jechi wanni san waan akkanaati jeeti ibsiti wanni kun israafa ta'uu daawwattoota keenya kanaaf haa galu. Maallaqa silaa. Addunyaa tanarra namaa dhufe moo jaalalaa dhufe? Nama. Nama? Maaliif akkamitti? Akka jaamutti Hawaa fi Adamii dura dhufee jaama. San booda jaalaltii jidduu dhufte. Addunyaa tanarra namaa dhufe moo jaalalaa dura dhufe? Addunyaa irra moo jaalala dhufe. Akkamitti? Jechuun jaalaltii dhuftee san booda kaan namni wal jaalatee san booda ilmaan dhufa. San booda ilmaan dhufa. Jechuun misaali amma anu haadhaaf baaqayya wal jaalataniis na uuman. Osoo ilmi namaa addunyaarra hin dhufin. Osoon ilmi namaa addunyaarra hin dhufin jaalalaa dura dhufe moo namaa dura dhufe? Gaafin ta'e mataan irra guddiste kanaan ijoo jira. Hayyee warreen viidiyoo kana daawwachaa jirtan hundi keessanuu akka viidiyoo kanarraa gammaddan abdiin qaba. Walumaa galattuu namni keenya wal cinaa yoo dhaabbatee jijjiirama fiduu dandeenya. Kanaafuu wal cinaa haa dhaabbannu. Subscribe, like, share, comment godhuun na gargaara. Rabbii jechaan isin jaalladha. Galatoomaa.